Nagaan Waaqayyoo bakka jirtatti hunduma keessaniif haa ta'u. Taliilaa Darajjeen jedhama. Amma kan itti argamu Jibuutiittidha. Jibuutii magaalaa Naagaad kan jedhamu naannoo Naagaad buufata baaburaa Naagaad jechaadha. Yaa obboloota koo akkuma beektan Jibuutiin biyya amantaa Musliimaa hordofudha. Baay'een isaanii Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhannee waa'ee lubbuu isaaniitti gaafatamummaa guddaa nutti kenname jira jechuudha. Akkuma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaqaa uumama hundumaatti wangeela lallabaa akkuma jedhee egaa carraa kanatti fayyadameenis akka carraa hojiidhaaf biyya kana dhufee amma sa'aatii kana waa'ee biyya kanaatiif waa'ee namoota biyya kanaaf Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dabarsee ilaalla. Lafa isaa wangeelli Kiristoos akka qabatu namni as jiru akka inni fayyu lubbuun kun lubbuu Kiristoos gatii baasee fida waan ta'eef dukkana keessaa gara ifaatti akka dhufu jireenya bara baraa akka qabaatuuf waa'ee namoota kanaaf Waaqayyoon kadhachuu qabna. Waaqayyo lafti kun maqaa Yesuusiin abooji'amu lafa kana nan dhaabadha amma sa'aatii kana maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin abooji'amu lafti kun namoonni lafa kana jiraatan namoonni biyya Jibuutii keessa jiraatan maqaa Yesuus dukkana keessaa abbaan dachee kana irratti maqaa Yesuus abaarsin hojjetin lubbuun nama tokko hin badin maqaa Yesuusiin yaa Waaqayyo Gooftaa ati humna qabda ati dandeettii qabda ati guddaa ati jabaadha. Dachee kun maqaa keetiin hadhalamtu namoonni biyya kana keessa jiraatan afayyan fayyinni biyya kanaaf haa ta'u lafti kun ajijjiramu biyyi kun ajijjiramu wangeelli kee maqaa Yesuusiin hadhaalu yaa Jibuutii dhaggeeffadhu dhaamsa siif qaba Yesuus si jaallata dachee kana Yesuus si jaallata biyya Jibuutii keessa kan jiraatan uummata Jibuutii Yesuus si jaallata lubbuu isaas ni laateera kottaa gara jireenya bara baraatti kottaa gara fayyinaatti karaan dhugaan jireenyi Yesuusidha. Yesuusin ala karaan hin jiru Yesuusin ala dhugaan hin jiru Yesuusin ala jireenyi hin jiru. Yesuus fayyisaa ilmaan namootaadha. Waaqayyoo akkasitti tokkitti ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatu malee haa baduu miti. Waaqayyoo ilma isaadhaan malee eenyullee gara isaa dhufuu akka dhufu hin barbaadu. Uummanni biyya kanaa dhaggeeffadhaa. Dubbii Gooftaa dhagaa karaan dhugaan jireenyi Yesuusin hin jiru. Waaqayyo isin jaallata. Kottaa gara dhugichaatti kottaa gara ifichaatti dhugicha hin hubattu dhugichi birmadduu isin baasa. Yaa Waaqayyo Gooftaa koo dabarsee harka keetti kenna. Biyya kana nu harkaa fuudhi. Namoonni biyya kana jiran maqaa keetiin maqaa isaatiin biyya lafaa jalatti Kiristoosiin dukkana keessaa gara ifaatti haa dhufan. Maqaa keetiin abbooji'aman abbaa ormaaf hin jilbeeffatin waaqa ormaaf hin jilbeeffatin namaaf hin sagadin si qofaaf haa sagadan. Yaa abbaa lafa kana dhaali. Yaa abbaa biyya kana qaban. Yaa abbaa biyya kanaaf boojuun haa dhufu. Yaa abbaa inni kee biyya kanatti haa ifu. Yaa abbaa wangeelli kee biyya kanaa dhaali. Yaa abbaa bilisummaan biyya kanaaf haa dhufu. Yaa abbaa sin kadhadha. Dabarsee harka keetti kenna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin biyyi kun bilisaa ba'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin biyyi kun afayyu. Maqaa Yesuusiin dachee kun ajijjiiramu. Maqaa Yesuusiin dachee kana qabadhu. Lafa kana kan deeman bilisaa ba'an. Yaa Waaqayyo lubbuun kumaatamni dhugaa kee beekutti darbu. Yaa Waaqayyo yaa Hafuurri Qulqulluu gara mana namoota Jibuutii keessa jiraatan gara mana namoota biyya kana keessa jiraatan dhaqi. Yaa Hafuura Waaqayyoo dhaqi. Yaa Hafuura Waaqayyoo dhaqi. Bilisa baasi saba kana. Bilisa baasi saba kana. Sabni kun bilisaa ba'u. Dukkana keessaa gara ifaatti. Maqaa Yesuusiin haa dhufu. Hafuura Qulqulluu Hafuura Waaqayyoo sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyada. Hafuura Waaqayyoo gara isaa dhaqi. Hafuura Qulqulluu gara isaa dhaqi. Bilisummaan sin dhufa. Sabni kun maqaa Yesuusiin bilisummaa haa argatu. Dawween irratti hin hojjetu. Dawween biyya kanatti hin hojjetu. Biyyi kun afayyu. Dhugaa kee beeku biras haa ga'u. Maqaa Yesuusiin abbaa dabarsee harka keetti kenna. Namoota kee kana gara ifa keessa dinqisiisaatti waami. Yaa Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos lubbuu kumaatamni afayyu. Hafuura Qulqulluu gara mana namoota kanaa dhaqi. Yaa Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos si kadhadheera. Biyyi kun maqaa keetiin abooji'amu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa abbaa koo qajeelaa biyyi lafaa sin beeku ani garuu si beeka. Karaa kee fayyina argadheera. Inni naaf kun saba kanaaf ayifu. Guddummaan kee, humni kee, aangoon kee biyya kanatti haa beekamu. Yaa Jibuutii dhaggeeffadhu dhaamsa dhumaa tokko siif qaba. Waaqayyo si jaallata. Si mararsiifata. Kottuu gara isaa yaadattee Jibuutii dhaggeeffadhu. Dubbii Waaqayyoo dhaga'i. Har'aa gaaftee ati. Har'aa gaaftee ati. Namni sirra deemu hundumtuu kan eebbifame abaarsirraa cabeera. Fayyinni biyya kanaaf ta'eera. Waaqayyo biyya kana fayyiseera. Har'aa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin lubbuu kumaatamni akka gara ifaatti dhufan maqaa Yesuusiin amaneera. Yaa Waaqayyo kana immoo maqaa isattiin nu jaallattee jaallatamaa ilma keetiin waan gootuuf ulfaadhu kabajami
Obboloota koo Waaqayyo Gooftaan sinaa eebbisu. Waa'ee uummata biyya kanaatiif Waaqayyo kadhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Jabaadhaa. Sinan jaalladhaa. Obboleessa keessan Taliilaa Irraati. Nagaa Waaqayyoo ittiin tura.